Maqaan keessan eenyudha? Eessanaatti dhuftan? Maqaan koo Barsiistuu Badhaadhii Fiixumaan jedhama. Naqamtee irraan dhufe. Maatii koo dubbisuufanii gara iddoo kanaa dhufe. Bara kana yerooma kanadha. Bara 2014 jechuudha. Ji'a 11ffaa keessaa obboleettii kootu naaf feere gara iddoo kanaatti kadhannaa jechuudhaan baay'een dhukkubsadhaan ture. Barsiistuu dhadheera. Hojiin koo waggaa tokkoof hojii koo adda kuteen ture sababuma dhukkubaaf jechuudha. Gaafan gara iddoo kanaa dhufu nama waaqayyootti rakkoo koo himadhanii dhukkubsataaf gaafa kadhatan dhukkubni koo valvii honnee keetu dhiphoodha yookaan immoo rakkina qabanaan jedhanii xibbatii valvii honneedha jechuudha. Tabba deemuu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u, qufaa adda adda hin cinnee na qufaasisa jechuudha. Danda'ee naasa'u siriimaaf iyyuu. Kun immoo dhimma daa'umsaatii wal qabata. Gaafa dadhabbiin garaatti naafuu wanti kun na jalqaban ji'a 3 gaafan ta'u bifa qufaan na jalqabaa. Adeemsa keessa fedhii nyaataa jedhamu keessi koon beelaa garuu waan tokko nyaata jedhamu nan kajeelchisu garaa koo duwwaatu beelaa. Nyaachuu hin danda'u, dhuguu hin danda'u, garuu keessi koo duwwaadha. Dhukkuba kanaan waggaa meeqa rakkattanii eessa filaqxanii fayyuudhaaf wanti isin gochaa turtan osoo deemtanii yaalamtan itti waan beektu? Dhukkubni kun natti hammaachuun isaa 2011 kaaseedha. Hospitaala Finfinnees dhaqeera keezii kanaaf. Naqamtee immoo 2013 sanni caalatti natti hammaatu dhimmuma dadhabbii wal qabatee jechuudha. Si'a 2 ciise kutaa ICU carraa sadhumaa jechuudha. Warra du'antu gala kutaa kanaa. Gaafa nachi galu dadhabbiin qaba jedheera. Dooktarri ulfi kun adda cituu qabaa jedha. Ulfa ji'a 6dha. Ani immoo addan kutu waaqayyootu naaf kenne jedhee mormee akkasiin qabadhan ture. Otuman jedhu namoonni kutaa sana galan hundumtuu du'anii baba'an. Reenfa takka argeen beeku. Saaxinii reeffaanuma bukkeetti rukutu. Sagalee wacaa hin danda'u dhukkuba kanaaf an boo'icha hin danda'u. Namni dhukkubsate lubbuun ba'u fedhummoo wargamaa naasaa. Anammoo humnaa ol na rukuta honneen koo. Otuma akkas jedhuun didee bahe otoo dooktaroonni na didanii hangaluun qaba manuma kootti hin du'a jedheen didee gale yeroo sana 2013 jechuudha. Torban 2 ture ammas natti hammaannaan riifaraal naqamtee na geessanii achis kutaa ICU'n gale isa caalaa ta'ee waaqayyo na gargaareetu akka tasaa ta'ee ji'a 7ffaatti nan da'e jechuudha. Yoo naa milkaa'u baate iyyuu lubbuun koo naaf ooleera. Gaafanii achi seen immoo milikitaan naasaa dhukkuba koo haasa'uu hin danda'u yoon haasa'e na qufaasisa sababa ta'eef jechuudha. Otuman akkas ta'u mana kootti nan galee ani of argeen beeku gaafan galee of ilaaluudhaan siriin koo hin jiru lafeema jireenyi koo guutummaan dandeen socho'uu nama 2tu qabee na kaasaa mana fincaanii wanbariirran taa'ee fayyadamaa bakka jireenya keessaa baheera. Amma kana keessatti garuu ani sagalee waaqayyoon irra jira waan ta'eef jiran jedha abdiin kutadhu jechuudha. Du'a abdiin kutanne saba waaqayyoo gaafa fayyaa taane akka garaa keenya lafa dhiinne ba'aa baanne tabba baanee irraan gadee buune akka barbaanne jiraan waan ofii godhanne nutti fakkaata. Istiyaal takka fayyaama ta'uu keessan waan biraan barbaadinaasin beekumsa qabeenya wantoonni garagaraa yeroo miti waan nu barbaachisan isan jedhina waaqa sa fayyaama baasee sin galchee fayyaama sin godheef mee galata al takkaa gashaame. Ani durii fiigeen dadhabu hojjedheen dadhabu deemeen dadhabu barsiistuu dhadheera hojii mana kootiin dadhabu akka gabareen hojjedha. Amma gaafan dhukkubsadhe garuu namoonni gaafa ba'aa baatanii na bira darban gaafa riifatanii na bira darban maalotoon akka nama kanaa ta'een jedha tureera garuu gaafa fayyaa ta'e namni kun otoo waaqayyoon galateeffateen jedha akkasumatti fayyaama ta'uu isaaf otoo galata jedheen jedha. Ani dasini waaqayyo si haa galatu jechuu bare erga wanti kun hundumtuu narra ga'e jechuudha. Lafa kanan dhufee nama waaqayyootti valvii koo dhiphoodha naan jedhanii sirriidhumaati keezii onnee qabdaa jedhanii gaafa isaan naa kadhatanii arafaana dafaqsiisee na qufaasisee akkuma isaa durii jechuudha. An danda'ee kanarra ol ba'uu hin danda'u. Gaafa isaan naa kadhatan peestaalii walakkaa arafaana keessaa bahee ati bilisa baateetta fayyiteetta guyyaa irraa kanaa kaastee jireenyi kee hiikameera naan jedhanii
ani samiin jedhem fudhadhee waaqa koos naa mirkaneessee fayyaa koon ta'ee deemuun danda'ee nyaadhuun jedhee nan nyaadhee qufaan sun guyyaa sanaa kaasee narraa dhaabbatee saba waaqayyoos akkasitti na gargaare hundumaaf gooftaanaaf galateeffadha. Kuma kanaaf waggaa afuritti rakkatan jechuudha. 2011 ergasii 2013 ji'a 11ffaa yeroo kana iddoo kana dhuftanii amma irratti fayyaa keessa deemuu dandeessu, hojjetachuu dandeessu, waan biroo gochuu dandeessu jechuudha. Nan danda'amma namoonni gaafna argan erga keetii namni duunaan jedha. Barsiisota biraan barsiisa waggaa tokko darabee galanii naa barsiisanii waggaa tokko guutuu idilee hojii kootti hin deebine barreen gaddaa garuu barsiifachaan bahee lafti mana kootii tabbadhaa nan deemaa nan nyaadhaa akkuma riyaa koon nagaatti bahee galaa waaqayyoo isa kana naaf godheef gooftaanaaf galateeffadha. Isa dadhabaaf humna kennu Yesuus Kiristoos ammallee galanni jabaan hin mala. Tole dhugaatiin keessan lammaffaa maallaa iddoo kan dhaabbattanii waa'ee dhugaatii keessan lammaffaa kana nama waaqayyo waa'ee dhukkuba onnee gaafatti maxxan isaan keessa biraa waan sirra keessanitti dubbatan innis maal? Sanaa kadhatanii kaasaniiti namni waaqayyo nu dandagadde nan darbeessa waa'ee onnee kana gaafa rafaa dafaqu namatu dhugaatiidhaan qoricha siif kenne naan jedhe namni waaqayyo innis bifa oqqisiisiitu inna keessaa ba'e jechuudha. Lammaffaa irratti immoo rifeensa mataa kee tolchaa naan jedhan sirriidhaan jedheen dhiphadheera waa'ee rifeensa mataa koo kanaa mataan koo lallaafaadha luucaayyuu yoo ta'u baate garuu gaafan filachuu fedhu filaanumti keessa naan ba'u walxaxa akka shiboo gaafa filicha keessaa fuudhummoo buqqifamee makaa yaa waaqayyo maanni murii koo malee rifeensi narraa dhumuuf jedhamoo jedhe yaaddoo keessan gale jechuudha waa'ee rifeensa mataa koo kana akkamiin taasan jedhu jechuudha. Otuma jedhutu ingatu gaafan filadhu mataa koo peestaalii abbaa hamsaatti walitti qabachuudha samma birrii moo birrii lamaan gurguramu kanatti in guutatuma jedhu torbanitti mataan koo kun akkamiin taasa jedhu na yaadessa. Namni waaqayyo garuu gaaficha rifeensi mataa keessirraa harca'een bubuqqaa naan jennaan sirriidhaan jedhe namatu rifeensa mataa kee kutee hawwaalee akkati duutuuf sirratti hojjetame naan jedhanii anis nan mirkaneeffadhee guyyaa irraatii kaasee inni si ajjeesuu barbaadu fi masaaf awwaalameera jedhanii guyyaa sanaa kaasee rifeensi mataa koos iddoo isaatti naa deebi'ee kanaafis waaqayyoof galata naaf galcha. Akka kana beeksisaa nama hojjetu Yesuus galanni mala ammayyoo. Tole lafa kanatti waaqayyo dubbatee akka kana sin gargaaree dhugaatiin keessan sadaffaan maal? Inni sadaffaan immoo guyyaa biraadha toora kadhataa nama dhukkubsateef kadhatu turani amma fi koof bilisa bayraa akka garaa koon deemaa mi'eeffadheera fayyina lafa kana torbanuma lamaaf immoo maatii koo bira boqonnaaf dhufe nan deddeebi'an ture guyyaa kadhannaan jira jedhan hundumaa nan dhufa abbaa manaa kootu kaleessaa lamaan keessa xaxarii jira xaxariin isaa immoo gurguddaadha isa xiqqooyyuu miti natu seentii isaa dagate malee isaafin dhufe amma immoo ofiifis fayyee isaafis fayyina fuudhee galuun qabadeen toora kadhannaa irra dhaabbadhee gaafa namni waaqayyo na gaafatu abbaa manaa kootu xaxarii kalee lamaan isaa keessa jira xaxarii gurguddaadhaan jedhee natti bu'anii annan kufee bishaan irratti kadhatanii naaf kennan bishaan kan abbaa manaa keef galii laadhu kana qofayyuu miti dhibee baay'een saayinesis qaba ture jasaa garmalee oksisa rakkoo garagaraa qaba ture isaafis galee nama waaqayyooti irratti kadhatee siif kenne kana booda dhukkubni kalee hin jiru jedheen kennee fi hin dhugee guyyaa sanaa kaasee innis fayyaa ta'ee kaleensaa gaafa dhukkubsatu warra kalee dhukkubsatutu beeka kana akka dubartii ciniinsifatee ta'a lafi nuyi jirru baajaajiin hin jiru xinnoo ishii karaa isaa mijawaamini dugdatti baatanii deemu namoota ollaa kaafannee halkan 7-9 keessachuudha gaafatti ka'u antipeenii makennuu fi daayikiloo waraannata hinniisa peeniin sun antipeenii malee san dhiisu ture utuma jedhu immoo maadoolii isa jedhamutti darbe kan inni waraannatu immoo sadarkaa sanarra ga'eera jechuudha. Sana booda gaafan bishaan kana kennuu fi kaleensaa sunis bilisa ta'ee guyyaa sanaa kaasee marfee antipeenii jedhamu kaleessaatiif waraannateen beekus nisin fayyee kanaaf fayyina mana koof anaaf ta'eef sabni waaqayyoo galatanaaf gashaa. Isa
isaan dhukkuba kalee kanaatiin waggaa meeqa hirkachaa turanii? Shaniif ol rakkataa ture inni immoo abbaan manaa koo jechuudha. Iddoo sanaa waggaa tokko dhuftanii lafa kanatti kadhachiiftaniif waggaa kana fayyaa isaanii guutuu akka barbaadan socho'u akka barbaadan hojjetu dhukkubni isaanii isaan irraa badeeraa jechuudha. Hin jiru fayyaa isaadha gooftaaf galannaa ta'u. Mee isa akka kanatti humna rakkinaa namarraa guuree gubuu danda'u Yesuus Kiristoosiif guyyaa galata dhiyeessaafi. Irreen fayyisuu Waaqayyoo dhugaamatti lafa kanarra jira. Hafuura gabii jira, hafuura tasgabbii jira, waaqeffannaan isaa haalli namni Waaqayyootti nama tajaajilullee waan addaati. Naqamteedhaan dhufee dheera. Ani kadhannaa lafa amma ishiin jettes nan naqaa sirriidhuma. Akkuma sana natti fakkaata namni Waaqayyoo kun jechuudha. Namuma raajii Masarat Taayyee natti fakkaata. Akkaataan waaqeffannaan isaa, akkaataan kadhannaan isaa, hafuura gabii, hafuura hojjetu, hafuura hidhaa hiikutu lafa kanarra jira. Kanaaf sabni Waaqayyoo al takkaa nama Waaqayyoo sakkasitti isa gargaaree ayyaana isaa sarratti dhangalaasa ammayyuu ayyaana isaa dachaa akka sarratti dhangalaasuuf al takkaa naaf eebbisaa. Isaa eebbisu. Ayyaana isaa ammayyuu dachaa sarratti dhangalaasu. Kanaaf Waaqayyoof galannaa ta'u al takkaa galatanaaf gashaa. Ilillee galataa Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa isa akka galatootti nama dinqisiisu. Waaqni sun eebbisu dhugaamaatti caalu qabadhaa dhaabbadhaa. Maqaan keenyadha. Lafa kanatti maaltu si ta'ee Waaqayyo maal isin gargaara? Waaqayyoon waan baay'ee naamidhe garuu waan muraasan keessa dhugaa xiqqoo waa'ee da'umsaatiin wal qabata. Mucaan jalqaba 2012 mucaa jalqabaa argadde ture. Isarratti baay'ee miidhame da'umsa sanarratti. Baay'ee bakka hammanii sammuu koo gadhiisuu ga'uttillee isa asitti fayyee baay'ee rasasii namoonni na beektanis jiraachuu dandeessu. Baay'een dhukkubsadhee baay'ee miidhame sababa kanarraan kan ka'e bakka mucaa dafee sin argaddu garuu nan jaalladha ture ijoollee dafeen argaddu yoon argadhe waggaa 15 haa ta'u tokkoon dabaladha yoo fedha Waaqaa ta'e booddee jedheen yaade ture malee dafeen argaddu odeen ture innaa isa fedha kootoon hin taane fedha Waaqayyoo ta'e amma deebi'ee 2014 mucaan ammas lammataa garaatti naaf innaa akkamiin ta'a yaa Waaqayyoo isa duraa'oo akkan dura da'ee sanatti handaamoo akkamiin akkas ta'a moo seexanumatu lubbuu kootti dabarsuudhaaf mucaa kana garaa kootti hambise moo maalan godha jedhee baay'ee yaaddee humnaa ola yaadde innaa abbaan manaa koo maqii duraa sana yeroon arguu kanaatiin seexanni si miidhuuf jetteetu ta'uu hundi dunaan jennaan bakka callumadhee guyyaa tokko toora kadhannaarra 2014 gara calqabaa sanatti fakkaata mucaan ji'a lamadhaa garaa kootti hafee jechaadha. As toora kadhannaarra gaafa dhufu raajii daawween faanuu kadhatanii naa kadhatanii hin sodaatin waan tokkoyyuu wanti sodaachisu hin jiru atiin guddatta guddina irraa hafaa guddatta ganaa guddatta guddinni kee daangaayyuu hin qabu kadhadhaa Waaqayyoon abbaa manaa kee walii galaa yeroon jedhu walii galteen qabdan jechuu kootu hin taane kadhata keessan tokko godhadhaa kadhadhaa hin milkooftan guddatta nama guddaa taataa naan jedhanii naa kadhatanii baqa eshi erga akkas ta'ee jedhetanii abdadhee sagalee sana abdadheen taa'ee baqa gaafa guyyaan koo ga'u guyyaa sanbata wayiitii qanii fixeeraa jechuudha. Sanbata wayiitii as kalee koo xiqqoo na dhukkubaa cheerchii deemnaa ka'annaan cheerchii maal deemta qoyi mana kii misi geessinaa naan jedhan mana kii maalifa naqaa nu fayyaa kootiin jedheen innaa yeroo niitii wayii waamanii fidanii ciniisuu maaliiti isheen kolfitii ciniisuun akkas salphaadhaayii ciniisuunii jette innaa maalumaafuu dhaqxee alaalamtuu jedhanii deemee mana kiimii jechuudha nageessanii yeroo nageessanii ciniisumadhaa deddeemii asuma keessa deddeemii ciniisuudhaa guyyaan kee ga'eeraadhaan nan kolfa qamaa inni akkasidha moo ciniisuun namni ciniisifatu jedhu namoonni innaa Waaqayyootu salphise waan ta'eef sa'aatii 3tti hospitaala deemee sanbaticha sa'aatii deddeeminaan jedhaniitu malee narra ture miti jechaadha deddeemi wookii godhinaan jedhanii sa'aatii 8 yeroo ta'u bakka kutaa da'umsaatti as na dabarsanii daqiiqaa 5 irraan turre mucaa yeroo garaa koo keessaa sagalee mucaa yeroo naga'u na bittee Yesuus jennaan si bitee si gurgureeree si bite malee dhiigaan si bite iyyuu naan jedhee dookterichi kanaaf iyyuu ciniisuu inni dura mucaa isheen yeroo dura da'e guyyaa 3 narra ture jechaadha
inni kun garuu waaqayyo sagalee isaa naaf ergeen sodaatiin homaayyuu dabartan milkooftanaan jedhee daqiiqaa 5 otoo narran turiinan da'ee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Dhugaa baatiin kenni lammaffaa maal? Dhugaa baatiin konni lammataa ammoo kana dhugaan baane ture waluma faana baani waan waaqayyo natti dubbate waan baay'een qaba wanti hundumti isaa yoo wal faana naa mijate malee sagalee natti dubbatame warri dhagaani jiru iddoo cheerchi sana keessa jiru naa warraawwanne inni hoo akkamittan kana bichaa dhugaa baa isammoo akkama godha jedheetaniin dhugaan bahu jedheeman dhiisechaadha. Mucaan koo dhukkuba shin qabu dura yeroo ishee dura torbee keessatti 3 mana kiimiin geessa ture iyyuu mucaa sana chaadha ishee dura innaa mucaasa kana garuu waggaa fixe amma waggaan isaa gaafa 17 darbeen gaddachaadha guyyaa tokko mana kiimii geesse hin beeku kitti baatarraan kanaf innaa otuman kanaan taa'u guyyaa wayii mucaan kun bakka dhukkuba shin qabu reefuma ji'ayyuu finnechaadha dhukkuba shin qabu waaqaaf faa galatu mucaan koo ammoo isa duraa na kiisee waaqayyo jedhee dubbadeen innaa edaani dhugaan baanee buleesaa mucaarratti ullaan iddoo lamatti dugda isaarratti iddoo sadiitti bahee inna maalan godha kana waaqayyo dhee baay'een aaree miti mataa isaa lamaan keessattis karaa lama bahee ullaa gurguddaa tochaa inna asin fide ji'arraa ta'u torbee sadanarraa ta'u hin beeku gaafa wangeelaawwi duulaan lallabedha as fide dhumarratti raajii daawween faa nu kadhatanii fidi jedhanii kadhatanii akka seexanni yaadellee kana miti ture waan guddaa si karoorse ture waaqayyo lafee dugdaa qabateera ullichi seexanni waan guddaa si karoorse ture waaqayyo fashaleesseera garuu hin sodaatin fidi harkuma kee naan jedhanii harka koodhaanii harka kee irra kaayee atumti harka kee irra kaayee naan jedhanii yerechi harka koo irra kaayee galeetaniin harkuma kee irra kaayee naan jedhaniiru waan ta'eef jedheen ilkeensaa keessatti nafiin jedheen ijuma jabaadheen dura na sodaadhe ture qabachuu ilkee mucaa sanaa akkatti yeroon dha'u gamatti keessaa dhoo'ee iddoon sadansaa jechuudha fayyeera amma fayyaa naxaa isaatii mucaan fayyeera kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Isa kanarra fuula namarraa fi beeksisuun sifa malee galanni mala. Dhugaa baatiin koo inni sadaffaa immoo gaafumanii 2004 toora kadhannaarra gale sana obboleessa qabdaayii naan jedhan anillee an biraatti nime lakkisa miti naan jedhan innaa kan fiiguu qabdaa naan qabaan jedheen. Isa marsanii jiru ጓደኛ masaa ta'anii naannaa nama 8 wayii ta'anii ጓደኛ isaati garuu isa marsanii achuma keessaati waan namaa irratti yaadanii lubbuu mucaa kanaa balleessuu barbaadu waaqayyollee bakka guddaatiin isa gaa mucaa kanaatiin kadhadhu jedhiini waan itti milkaa'u qaba waan guddaa wayii itti milkaa haa kadhatu mucaan kun itti laatu waaqayyo garuu haa kadhatu naan jedhanii kadhataniif isaaf jechaadha hin beekani anis kadhadhaa jedhee sitti sinimne namni walis beeku sin jiru inna kadhatanii fi baqa asii bayeetanii mucaa sanaanis akkanadha sagaleen sii darbeera dorgommii immoo qaba ture mucichi fuulduratti jechaadha Ameerikaatti fiigaa reefuma jalqaba garuu jabina badaan qabu jabinuma waaqaa ta'eetudha malee narratti dhalataa jechaadha inna dorgommii fuulduratti qaba ture akkas jedhee sagaleen sii darbeera jabaadhu waaqayyoon kadhadhu dorgommicha hin mo'atta innaan kana kamitti mo'adha mucaan sunoo kan namni hundiyyuu dadhabeera innaan faana fiigu suni ana miti namni kamiyyuutti siqu ani waggaa 5 iyyuu finnee dan shaakala jalqabee akkamittan kanatti siqa ani hin beekamu dhumayyuu hin ba'u mucaa sana mo'achuu haa turu ani hin beeku nan lakki sagalee sii darbeeraan jedheen inna dorgommichi ga'ee jechaadha Ameerikaatti fiiganii dhuguma mucaa sanatti namni siqee hin beekuudhaan isaa inni faana fiigu sana jechaadha inna mucaa sana mo'atee tokkoffaa ba'ee galee injifatee kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Isa waan namaan olii nama dandeessu waaqayyo hammalee dabalaati galma dhiyeessanii. Tokko bichaa yoo ta'u hin taane ergasii yeroo lama tokkoffaa ba'ee yeroo tokko lama ba'ee miillatu dhukkubeetudha sayyuu xiqqoo ishee malee waan itti milkaa'u qaba jedhanii ergasii mana fooq iddoo lamaa bitatee makiinaa manaa bitateera kana hundumaatti milkaa'eera kanaaf sagalee isa dubbatee galmaan ga'u kana waaqayyoon naa galateeffadha. Gaafa iddoo kana dhufte isheen dhimma ishee dhufte waan garaagaraa qabattee garuu waaqayyo kan ishii yaaddeen gara saalota biraa itti dubbate isatti dubbate immoo galmaan isa ga'e isa waan hunduu gochuu danda'u yesuus waan billee harkisa walitti buusa galateeffadha. Tolee dhugaa baatiin kee naaf faamaalla. Inni arfufaan immoo mucaa wayii sammuusaa tuqamee ture annatullee fidee miti garuu asin ta'a guyyicha kan kadhachiiseef nama biraadha mucaa sammuun tuqameera jechaadha mana kiimiyyuu tursanii hidhanii
Innaa fidanii kadhatanii fi taa'ee mana akkasiin jedha maraatu baay'atummoo sitti fayyee argeera waan ta'eef isaanillee dhufanii dhugaan baani garuu mucaan kunaafayyuu an dhufeen dhugaa baadhee taa'ee nan bu'a baay'ee natti dhaga'ame beekas mucichi fira koodha waan ta'eef baay'ee natti dhaga'ame boo'etaniin dhufeen dhugaa ba'a yaa Waaqayyo mucaan kun fayyuu qaban jedhee innaa kadhatanii fi raajii daawwinfaa torbee lamaa booddee mucaan kun fayyaa natsaa ta'a koottaatii dhugaa ba'a nama haaraa ta'a mucaan kun jedhanii kadhatanii fi jarri fuudhanii galanii mucaanis baadiyyaatti gal warri kadhachiisaniif garuu asuma keessa jiru ture dhufanii dhugaan baanee amma mucichi erga fayyee naannaa ji'a sadii wayiin ta'a baadiyyaatti galee fayyeera fayyaa natsaasaa ta'eera jedhanii sammuu isaatti deebi'ee ani immoo fayyisuu lafa kanaa argeera waan ta'eef yoo isaan dhugaa ba'uu dhiisanuu dhugaan ba'a jedhee kanaaf mucichi fayyeera Waaqayyoon naa galateeffadha. Yeroo kanatti gaafa kadhatamu namni Waaqayyo maal jedhaniini asii deebi'ee kadhatanii fi booda turtamanitti namni kun fayye. Torbee lama booddee mucaan kun fayyaa natsaa ta'a ogummaatti fayyadamaatiin mucaa kana qabaayyuu jedhaniin innaa mucaanii torbuma lama booddee fayyaasaa ta'ee obbaree jechaadha amma fayyaasaati. Akka dubbatetti sana nama hiikuu danda'u Yesuus Kiristoos galanni malaan mallee. Fayyadamnee turuu ta'a. Sagantaa lafa kanaatti hin fayyadamna. Innaa abjuu wayiin abjoodha asumarra dhaabbadheen dhugaa ba'a raajii masaratii fi haati manaasaa uffata babbareedaa uffatanii akkas hin babal'atu baay'ee jechaadha. Mana kana waan guutan fakkaatu na asuma keessa naanna'u akkatti asuma keessa naanna'u ayyaanni lafa sana jiru lafa kana jira unututti fayyadama keenyatu wal caala malee ayyaanni lafa sana jiru lafa kana jira kanaaf ayyaana guddaatu lafa kana jira jedheetaniin akkattanii kaddee kanaaf itti fayyadamna ayyaana guddaa inni fagoo jiru dhiyoos jira fayyadama keenyadha malee kanaadhaaf itti fayyadamna ijookoo nama kana Waaqayyotu nuuf laate waan ta'eedhaaf kanaaf gooftaan isaanaa eebbisuu jedhe. Dibata Yesuus Kiristoos nu harka keenya walitti buufnee ilillee dhugaa. Dhugaa baatti jaalu qabudha. Harkatti qabaatee milkaa'ee jedhaanii harkatti qabaa gubaa'ee milkaa'eedhaanii. Ameen. Amma obboleessi kee deemee dorgomee deebi'eera. Already Itoophiyaa keessa moo biyya bakkee jira? Addis Ababa jira ammas dorgommii biyyaaf kan fiiguu qaba. Isa duraa milkaa'eera. Ergasiitiyyuu kan inni mana iddoo sadii iddoo tokko fooqiidha iddoo lama baqa manuma jireenya gurguddaadha makiina manaas ergashumaa bitatee erguma sagalee sitti darbee fi ammas illee fiigichaa gara fuuldura kan biyyaaf fiiguu qaba. Meeshaa kana godhuu Waaqayyoof galata dabalaadhaa warri gammadan. Harkatti qabaa ati immoo miila kee mirgaarra kaa'i harkatti qabaa arraa kaasee jedhaani obboleessa kee keessaayidha afurri digimteedhaani gubateera jedha meeshaa asimirraa sin gubata gubateera jedhaani raawwatee arraa qabee keessaa du'eera manni yaalaas hiriyoonni isaas waan ittiin godhan qabu arraa qabee garuu keessaa buqa'eera harkatti qabaati keessaa buqa'eera jedhaayyaa. Ati gaafa dhufte toora kadhannaa galte ofii kee dhufte Waaqayyo garuu obboleessa kee jennaan kan biraa dubbatte lakkisa miti siin jedhe afurri nama fiigicha fiiguu jira siin jedhe garuu afura jedhe milkaa'insa guddaa milkaa'e ergasii biyya alaa deemee dorgomee deebi'ee harrabbaa fooqii lama abbaa makiinaa ta'eera meeshaa kana garuu Waaqayyoof galata gabaa warri gammadan al takkaa dubbatee kan raawwatu Waaqayyoodha. Harka ol qabate inni raawwata ayyaati. Galata gabaa ilillee guddaa dabarsaa malee Waaqayyoof. Aggaanni miilan aggaaname guddaa ture Waaqayyo garuu sanbilinaa keessaa buqqaaseera. Leessanaa bilbilee ture baay'ee inni alanaa garuu durallee waan baay'ee milkaa'e miila koo mirgaa baqa mana kiimitti uumaa. Miila koo maali? Miila mirgaa uumaa qaba. Ani maal kee qabisiin jedhame miila kee bitaa mirgaati. Mirgaa. Mee galateeffataa warri gammadan na toofeensa dubbachaa jira fira Waaqayyo. Harkatti qabaati keessaa buqa'eera jedhaan mayyayyaa. Jedhaa keessaa buqa'eera jedhaayyaa. Miila mucaa kana baay'ee kan sin dhubu dhukkuba gaangiriidhaan rukuchuufidha gooftaan garuu keessaa rukuteera. Miilli mucaa kana ammaa qabee hin muxa miila haaraa ta'a. Wanti keessatti tortora jira ammaa qabee hin hangala'a. Warri gammadan immoo ilillee galataa dabarsaa Waaqayyoodha.
Okay, miillo ko maali miillo ko mirgaa fedhe inni. Miila mirgaa na gubaa baqaa na nyaata manna kimisii ukkuman qabdu naan jedhanii nanoo qaanaa hoskisaa innaan hinooqinii dhibee biraasii ta'uu danda'a naani hoteela galanii jiru moo amma dorgommii gara fuulduraa fiiguuf jechaadha. Okay. Hoteela jira baqaa nan dhiisa namni biraa haa fiigu jennaan fiiguu man dandeessa sumatu biyyaaf fiiganaan jedhanii an garuu gubadhe maalan godha guyyaa wayii guyyaa sin mana jaarta wayii isinitti bilbilee ture akkasin kadhattaniif baay'eetti muddee ture reefuma jechaadha. Innaa kaleessas immoo naa kadhachiisi baqaa isa duraas dhugaa bayiiti naa kadhachiisi baqaa baay'ee na gubaa milli kooyyuu mirgaa naan jedhee natti bilbile. Amma garuu fayyeera mee galateeffadhaa warri gammadan immoo. Kanaaf galata galchaa dhugaa ba'umsaa baattee dhufte ammas innis dhufee dhugaa ba'u. Ameen. Galateeffachuu kan ministoo gargaaran kutiin galateeffadhaa jennee guddaa. Tole maqaan keessanii jedhamtu eessarraa dhuftanii? Tun jedhama duwwaa lamaan dhufeessuma. Lafa kanatti maaltu sunni ta'e maal dhugaa barbaaddu? Ani 2013 coggaaraan dhukkubsadhaan ture. Raajii daawween nama keessaa na waamee naa kadhatanii. Asitti waaqayyo akkasiin jedhanaan jedhan. Hafuura coggaarra 97 coggaarraan kun nama daa'itanii mana yaalaattiin yaalamaa ture. Asitti immoo dhufee 2013 naa kadhatame. Waaqayyo har'aa jalqabee dhibee coggaarraa si fayyiseera ba'a keessarraa buseera naan jedhan. Asitti naa kadhatamee tan kufee ka'ee fayyeen galee utuun dhugaan bayina yoo naga'e. Dhukkuba coggaarraa kanaatiin lafa kana yoon dhufeen hospitaala garaagaraa deemtanii fayyuudhaaf yaalii isin taasistan maallaa waggaa meeqaaf immoo isinirra ture? Ani 97 nama daa'ina fayyee isaan booda immoo natti deddeebi'aa qorichaan fudhadhaa asitti naa kadhatamee tan fayyee. Al takka takkaagaa namni yeroo fayyu fayyina isaa irraanfachuu danda'a. Adaraa keessa fayyina keessa hin irraanfatina. Waaqayyo waaqa daggatamu miti waaqa irraanfatamus miti. Isa bilisa nama baasu isa nagaa nama godhu waaqayyoon galateeffadhaafi. Fayyina godhu jechuudha maaltu ta'e? Isaan booda waaqayyo asumatti na barbaade. Reen fayyisuu waaqayyo lafa kana jira waanta ta'eefi ani nan dhukkubsadhe. Eegan dhukkubsadhe torban lama mana koo ciise. Torban lama ciisee ergan ciisee booda mana dhidhiibduu nageessani utuun qe'ee keessaa waa hojjedhu kun koo kuni xiqqashaan koo lamaan addaan gadi hin jedhu waliin jedhu akkasumatti tan googee hafe isaan booda mana sukkumtuu nageessanii si'a lamaan dugda kana keessa koobbadhe maalan yaadee yookiin hidda koon na cite yookiin gateetti koon na miidhame jedhan baay'ee dhiphadhe ijoolleen koos baay'ee dhiphatu turanii saba kanarraan kan ka'e nan cannaqamaan ture ijoolleen koos hin cannaqamu isa kanaan booda baay'ee rakkachaa ture. Torban sadanarraa jechuudha ka'ee lafa kana dhufe utuna dhukkubu yeroo nufu mormi koo kun akkasitti gannan jedhu ollan jedhu iddoo sanan taa'an ture utuman taa'aa jiru raajii daawween asitti ol baanii kadhachaa turani namoonni baay'een hidhamanii kan jiran har'a hidhaa isaanii irraa hin hiikamu irreen fayyisuu waaqayyoon warra taa'anii kadhachaa turan akkasan jedhe ani gaa hidhameera yaa gooftaa ijoollee kootu biddeena afaan naqaa ture. Baay'ee rakkachaa ture har'a garuu yaa waaqayyo ati hakiimota doktorotarra hin caalta waan ta'eef fayyee galuun qaba asuma taa'een fayyuu qaba dheetan nan taa'e utuman taa'uu dabqi dugda koo keessa nacituu jalqabee waraansi natti jabaate kufuufan ka'e na bukkee teessii mucaan tokko maalan ta'een jedheen utuma ilaaluu ufuu wallaale ammas waaqayyo dabalee akkas jedhe namoonni baay'een har'aa hidhaa du'aarraa hiikkatanii fayyanii galu jedhe dubbachaa ture raajii daawween. Yeruma sanii irreen fayyisuu waaqayyoon narra bu'e akkasin jedhe yoo diina ta'es na keessa iyyee ba'uu qaba yoo waaqayyoon biraa ta'ee na fayyisuu qaba seexana ta'e moyyee na keessaa ba'uu qaba jedheetan ani murteesseen dhufe dabqichi narra citaa gaafa dhufu miila koo irra gadi na yaa waraansi natti jabaachaa dhufe baay'ee na dhukkubaa ture of hin beeku ani isaan booda raajii daawween akkas jedhani mee warri fayyisuu waaqayyoo gubbaatti argitanii kottaa jennaan achi asan ba'e anis nan fayyi maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Dura deemuu hin dandeessanii qaamni keessan guutummaatti wal hidhameera nama qabeessan fidee jiru as baasanii jiran garuu guutummaa dhalli keessanii hiikamee fi gitaan as baafanii jechuudha. Ani akkasitti hidhamee jira akkasitti hidhamee tan mormi koo akkasii naan jedhu akka amma taa'ee dhaabbee dubbadhu kana miti ijoolleen koo baay'ee naa wajjin dhiphatanii obboleettiin koo jirtu ollaan koo baay'ee naa wajjin rakkachaa turani mana kiimii dhaqe naan jedhan hidda keessa cituu danda'a naan jedhan garuu ana akkasin jedhe waaqayyoodhaan inni kuniin jedheen
lubbuun koo harka waaqayyoo jira. Seexanni immoo foon koo waan barbaade gochuu danda'a waan ta'eef homaana gochuu hin danda'u. Ani arroo waaqayyoo na fayyisa waanta ta'eef akka barbaade na godhi yaa waaqayyoon jedhee nan dhufee nan fayye maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Meeshaa kana gochuu danda'u Yesuus Kiristoos galateeffadhaa.